Tolee, akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa keessanii baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaa deebitanii. Har'as viidiyoo tokko isiniif qabadheen dhufeen jira. Innis maal inni sa'aatii muraasa booddee liistii kan ta'u doggis akkamitti gara qarshiitti akka jijjiiramuun isinitti agarsiisa. Ammaaf gara qarshiitti jijjiiruun danda'amu sa'aatii muraasatu hafee. Kanaafiyyuu warreen liistii ta'an yookaan immoo warreen gara qarshiitti jijjiiramuu danda'an isinitti agarsiisa. Maaliifii? Isteeppiin isaa tokko waan ta'eefiyyuu isin hin dhibu jechuudha. Jalqaba kan isinitti agarsiisu karaa baayinaansiidha. Asumaan doggis yookaan immoo hojiin hojjettan akka karaa baayinaansii gal ilaaluuf warra barbaaddaniif waaletii jala galtu. Erga akkasitti galtanii booddee ispoot ishee jettu kana jala galtu. Akkuma argaa jirtan kana doggis yookaan immoo hojiin hojjenne kun nu galee jira. Garuu ammaaf gurguramuu hin danda'u. Gara sa'aatii 7 tokko ta'aa gurguramuuf yookaan immoo gara liistii ta'uudhaafi. Egaa booddee yeroo liistii ta'ee akkamitti akka gurguruun danda'amu isinitti agarsiisa. Na duukaa bu'aa. Karaa tireeditti gallu yookaan immoo karaa qarshiitti akkaataatti jijjiirru karaa lamaan seenuu dandeenya. Baayinaansii keessaa inni tokkoffaan asuma hoomii jalatoo jirru karaa sarchii kanaan galuu dandeenya. Inni lamaffaan immoo tireedii ishee jettu kana asiin karaa tireedii kanaan galuu dandeenya. Mee jalqaba karaa hoomii yookaan immoo karaa sarchiin isinitti agarsiisa. Amma kan ittiin isin agarsiisu toonkoiniidhaani. Kana jechuun doggisis yeroo gara liistii ta'ee isteeppiin isaa tokko waan ta'eefiyyuu waan isin dhibu hin qabu jechuudha. Amma iddoo sarchii bakka kanatti toon jennee barreessinaa. Inni iyyuu jalqaba isinii dhufa. Toon ishee jettu kana tuqxu. Erga akkasitti tuqxanii booddee chaartii akkasii isinii dhufa yookaan immoo bakka itti tireed gootan jechuudha. Gajjallaatti yookaan immoo gara dhumaatti baay'ii fi seelii ishee jettu kanatu jira. Yeroo ammaa kana nuti gurguruu waan barbaannuufiyyuu seelii ishee jettu kana tuqnaa jechuudha. Erga akkasitti nu dhufee booddee toon gara USDT yookaan immoo gara doolaariitti jijjiiruudhaaf interfeesii kanatu nu dhufa. Erga akkasitti nu dhufee booddee hanga nuti gurguruu barbaannu amount of toon bakka jettu kanatti tokko yoo gurguruu barbaanne tokko jennee barreessinaa. Lamachuu yoo barbaanne lama akkasumas sadiis hanga gurguruu barbaannu barreessinaa. Fakkeenyaaf 10 jenna. Erga akkasitti 10 jennee booddee gatiin isaa gara gadiitti total USDT isaa nutti agarsiisa. 57.82 jechuudha. Erga akkasitti nu agarsiisee booddee ergatti walii gallee booddee seel toon ishee jettu kana tuqnaa. Ammaaf ani waan hin qabneefidha jechuudha. Isinitti agarsiisuudhaaf malee tooni waan asirraa hin qabneefi isteeppiin isaa salphaadha jechuudha. Eshi isa lammaffaa gara biitgeetiidhaan avaa kooyinii xiqqoo ishee gurgureetan isinitti agarsiisaa nu duukaa bu'a. Tolee, erga akkasitti biitgeetii keessa gallee booddee biitgeetii baayinaansii ekschaanjoonni jiran hundi isaaniiyyuu akkaataa isaan ittiin gurguraman tokkuma. Kanas fakkeenyaaf bakka sarchii kanatti avaa jenneetoo barreessinee dura yoo istirii keessaa yookaan immoo sarchii gootan irraatti isiniif dhufa. Isarratti tuqxu. Erga akkasitti tuqxanii booddee akkasitti interfeesii kana isiniif banaa. Tireed ishee jettu kana tuqxu. Erga akkasitti tuqxanii booddee baay'ee hin gurgurtamoo hin bitta kan jedhu isinii fiduu nuti immoo waan gurgurruuf iyyuu seelii ishee jettu kana tuqnaa jechuudha. Erga akkasitti tuqnee booddee hanga gurguruu barbaannu bakka avaa quantity avaa koondee jettu kanatti barreessinaa. Kuma yoo barbaanne 1000 jennaa. 2,000 yoo barbaanne 2,000 akkasitti barreessinaa jechuudha. Yookaan immoo sarara ishee kana parsentii 25 gurguruun barbaada, 50 gurguruun barbaada, 75 gurguruun barbaada jenneetoo barreessuu ni dandeenya. Erga fakkeenya parsentii 25 erga akkasitti barreessinee booddee seel avaa kooyin ishee jettu qofa tuqnaa jechuudha. Total USDT isaa meeqa akka ta'e gadi gadiitti nutti agarsiisa. Kanaafiyyuu haala salphaadhaan akkasitti hojii hojjenne gurgurachuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin dabalataa yoo jiraate koomentii irratti nu barreessaa. Galatooma.